Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 haga sa'aatii 7:00, galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6:30, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 haga sa'aatii 8:00, galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7:30 dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 7175 irratti yookiin dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8:30 afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhaqabu. Sagantaa har'aa beeksisuudhaan hanga xumura qophii keenyaatti kanan isin faana turu anfraa ol jaalataati. Har'a guyyaan dilbata 3/5/2017. Sagantaa keenya har'aa keessatti jalqabni qophii keenyaa oduu ta'a. Oduutti aansuudhaan ibsa adda bilisummaa Oromootu dhiyaata. Sagantaa keenya dabre keessatti 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa ka waggaa 12ffaa yaadachuudhaaf jala bultii irra jirru ilaalchisuudhaan marii dargaggoo lammii beenyaa waliin taasisne kutaa 2ffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufa isaa ka ta'e mariin dargaggoo lammii beenyaa waliin dhimma yaadannoo waggaa 12ffaa fincila diddaa gabrummaa ilaalchisuudhaan taasisne gara xumura qophii keenyaa irratti dhiyaata. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma oduutu dhiyaata. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu immoo an Liban Gadaatiin. Godina Harargee Bahaa Ona Mi'eessootti humni liyyuu poolisii Sumaalee lammiilee Oromoo nagaa haala suukkanneessaan ajjeesuun gabaafame. Liyyuu poolisii naannoo Sumaalee Itoophiyaa wayyaaniin hidhachiifame Oromiyaatti bobbaafame ammas ajjeecha ilmaan Oromoo Bahaa Oromiyaa jiran irratti raawwachaa jiru jabeessee itti fufuu maddeen keenya gabaasan. Haaluma kanaanis tibbuma kana godina Harargee Bahaa Ona Mi'eessoo naannoo Bareedaa Calloo jedhamutti lammiileen Oromoo nagaa 4 waraana wayyaaniin hidhachiifaman liyyuu poolisiin Somaaleen haala suukkanneessaan akka ajjeefaman oduun maddeen keenyarraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee fagodhee jira. Sirjaa Ibroo Gootoo, Hasan Saalii Hasan, Saalii Ahmed Saalii fi Adam Saalii kanneen jedhaman ilmaan Oromoo Mi'eessootti liyyuu poolisii Somaaleen ajjeefaman keessatti kan argaman ta'uun beekameera. Ergamaa fi basaasaa wayyaanee magaalaa Mattuutti Oromoo saamaa ture hidhamee ajaja warra TPLF'n Oromiyaan akka gadhiisu dirquun saaxilame. Maddeen oduu akka gabaasanitti godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti namni Kiroos Gabruu jedhamu magaalattii keessatti boombii, alaabaa fi meeshaalee adda addaa waliin poolisii Oromiyaan qabame ajaja TPLF gubbaarraa dabarseen hatattamaan hidhaa baasameera. Namni kun baadiyyaa naannoo magaalaa Maqaleetti dhalatee waggaa 12 dura maqaa hojii barbaachaan seenuun ergama addaa fudhatuu fi basaasummaan akkasumas qabeenya Oromoo saamuun kan duroome ta'uunis beekameera. Magaalota akka Baddallee, Mattuuf Gaambeellaa keessa hojii humnaa hojjetaa kan turee fi waggoota 10 as garuu abbaa qabeenyaa guddaa ta'uun magaalaa Mattuutti hoteela Muluu jedhamu akka banate ibsameera. Kana malees buna godina Iluu Abbaa Booraarraa Finfinneetti kan ergisiisuu fi raabsaa biiraa Baddalleetis ta'uun isaa bira ga'ameera. Qabeenya Oromiyaarraa saamuunis biyya isaa Tigraay magaalaa Maqaleetti gamoo abbaa 4 akka qabus ibsamee jira. Namni kun qabeenya Oromoo saamuun of duroomsee Oromoo yeemsuun ala
wayyaanee TPLF waliin waliigaluun ergama basaasummaa isaa fiixa baasuuf jecha shira walitti bu'iinsaa waggaa xaxu poolisa Oromiyaan qabamuusaa maddeen kunniin ifa godhaniiru. Poolisiin Oromiyaa shira diinaa kanatti dammaquun hidhaatti darbuus ajaja qondaalota TPLF'n akka gadhiifame maddeen ni hubachiisu. Namoonni biroo isa waliin qabamanis gadhiifamuun isaanii barameera. Maaf gadhiiftan jedhamanii kanneen hidhan gaafa gaafataman ajaja qaama olaanaatu nu dhaqqabe akka jedhanis maddeen gabaasan. Namni Kiroos Gabruu jedhamu kun miseensa dhimma nageenyaa federaalaa olaanaa ta'uunsaa kan bira ga'ame waggaa ta'u godinoota kanneen akka Jimmaa, Iluu Abbaa Boraa, Wallagga fi naannoo Gaambeella keessatti miidhaa adda addaa uummata irraan ga'aa akka ture hubatameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateera. Qophiilee keenyaafan hordofaa. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,800 fi 10 irratti katamsa'aa jiru. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu ibsa adda bilisummaa Oromoorraa kennamedha. Akeekaa fi galiin qabsoo bilisummaa Oromoo ifaa fi beekamaadha. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Dubbiin jabduun irra deddeebinee ummata keenya hubachiisuu feenu waadaa hin dhugoomne, waadaa kijibaa namoota dhuunfaas tahee qaama kamuu irraa afaan mi'eeffatamee nutti lallabamuu fi olola keessi isaa duwwaa tahe miidiyaalee adda addaa irraa hafarfamu kan diina keenya TPLF akka bofaatti deebisee muuxachiisuuf akeekkateen sobamuun haa dhaabbatu. Warra diina TPLF bakka bu'anii nu afoo dhaabbatanii fi kanneen bakka keenya bu'anii diina afoo dhaabbatan addaan baasnee beekuuf jechoota afaan isaanii irraa bahan qofa dhageeffachuu osoo hin taane hojii qabatamaa isaan lafa irratti hojjetanii nu agarsiisan qofaan haa madaallu. Mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa keenya afaan qawweetiin sarbamnee biyya teenya irratti osoo alagaan akka fedhetti nutti roorrisee nu bituu dachii fi jireenya keenya hunda irratti murteessuuf aangoo olaanaa kan qabuu fi nu ajjeesee kan nu himatu alagaa tahee osoo jiruu waa'ee nagahaa, waa'ee dimokiraasii, haaromsaa fi waa'ee warraaqsa diinagdee nutti lallabuun dhihana abjuu sooradhaanuun jecha waanjoo gabrummaa jalatti nu hidhanii umrii dheereffachuuf nu sobuudhaan alatti hiikkaa biraa hin qabu. Akeekaa fi galiin qabsoo Oromoo waanjoo gabrummaa waggoota dheeraaf nu korkodee jiru caccabsee ofirraa darbuudhaan bilisummaa fi walabummaa keenya mirkaneeffachuudha. Kan waggoota 26 darbaniif waanjoo gabrummaa ummata keenya irratti fe'ee jiru wayyaaneen TPLF yeroo adda addaatti rakkinna keessa seenee yeroo jireenyi isaa gaaffii jala galu akka gaararraatti bifa jijjiirate Oromootti dhihaachuudhaan akka bofaatti muuxatee dhabama irraa of hambisuuf OPDOtti dhimma bahaa yoona gahe. Bara 1998 oggaa TPLF biyya ollaa isaa Eertiraa wajjiin wal dhabee lolatti seenu ilmaan Oromoo lola isaan hin ilaalletti hirmaatanii itti cilaa'uudhaan umrii TPLF akka dheeratu kan gargaare murna TPLF ittiin akeeka isaa galmaan gaachuuf ijaarate OPDOdha. Bara 2001 yeroo TPLF rakkinna keessa isaatiin hudhamee jireenyi isaa yaaddoo jala gale murni tokko injifatee murna kaan irra aanuudhaan jireenya TPLF itti fufsiisuuf meeshaan guddaan itti gargaarame tokko OPDO ture. Kana mirkaneeffatuufis mataan wayyaanee kan yeroo sana Mallas Zeenaawii hoogganoota OPDO wajjin ji'a tokko oliif walgahii halkanii guyyaa geggeesseen dhuunfatee olaantummaa garee isaa ittiin dhugoomsate. Bara 2005 TPLF filannoo elekshin kijibaa fi itti fakkeessii kan mootummaa dimokiraatawaa of fakkeessoo qopheeffate irratti kufaatii siyaasaa haala inni hin eeginiin isa mudate irraa of dandamachiisuuf jecha magaalaa guddittii Oromiyaa kan duraan murtii TPLF Finfinnee irraa gara Adaamaatti jijjiiramtee turte hatamtamaa fi muddamsuudhaan Adaamaa irraa gara Finfinneetti akka deebi'u fakkeessaan taasisuuf OPDO fi sanaan qabatee Oromootti gargaarame. Gaafa sanas Oromoo gowwomsuu qofaaf jecha Juneedii Saaddoo mirga hiree murteeffannaa referendum Oromoodhaaf gaafanna hanga jedhu takkatti akka ololchiisan ni yaadatama. Ta'insa kanneenii fi kan biroo hedduu keessattis
qoodni oppiidiyoon akka jaarmaatti qabaattee umriin bittaa alagaa bulchiinsa TPLF Oromoo irratti akka dheeratu gochuudhaan saaminsi qabeenyaa Oromoo qe'ee isaa irraa buqqisanii deegaa fi baqattummaaf saaxiluun hidhaa fi ajjeechaan jumlaa walumaa galatti duulli sanyii duguuggii TPLF ummata keenya irratti gaggeessu akka itti fufu irree ta'ee fi gargaare. Yeroo kana jennu garuu oppiidiyoo akka qaamaatti political organization jechuu keenya malee qooda sabboontota achi keessa jiraatanii akeekaa fi galii qabsoo Oromoo isa dhugaatiif hojjetanii dagachuudhaan akka hin taane hubatamuu qaba. Yeroo ammaa sirni bulchiinsa TPLF qabsoo ummattootaan keessattuu qabsoo bilisummaa Oromootiin hudha qabamee afaan boollaa irra gahee jira. Kana hanqisuudhaaf yoo danda'e ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti deebisuuf TPLF yakka Oromoo irratti hin raawwatinii fi shira hin xaxin hin qabu. Ummattoota ollaa Oromoo fi Oromiyaa keessa qubatan ifatti leenjisee hidhachiisuudhaan akka Oromootti duulanii ajjeesan qabeenya isaa saamanii fi qe'ee isaa irraa buqqisan taasisaa ture jira. Meeshaaleen waraanaa TPLF ummattoota ollaa hidhachiisee ittiin Oromoo irratti duulchisuuf osoo deemuuni bakkaa fi yeroo adda addaatti fakkeenyaaf Bureetti, Sabbatatti, Booranatti, Mandittii fi kan kana fakkaatanitti qabamanii saaxilamaa turan kanaaf ragaa guddaadha. Shira TPLF haala kanaan xaxeen ummattoota obboleeyyanii lamaan Somaalee fi Oromoo gidduutti lola qabsiifameen ilmaan Oromoo 100,000 laakkawaman mana jireenya isaanii irraa humnaan buqqaafamanii akka jireenyi isaanii manca'ee dirree irratti faca'an taasifamee jira. Isaan akkasitti jireenyi isaanii manca'e deebisanii kabsachiisuunis ba'aan isaa ummatuma Oromoo qofa irratti dhiifamee jireenyi warra buqqifamee fi warra simatus lamaanuu Oromoo akka jeeqamu taasifamaa jira. Dhaabotiin waahillan oppiidiyoo jedhaman akka ANDM, SEPDM fi TPLF gochaa suukaneessaa kana afaan baafatanii hin balaaleffanne. Oppiidiyoo waahila keenya ittiin jedhaniifis hin dirmanne. Jeneraalonni TPLF lola kana karoorsan liyyuu poolisii leenjisanii fi hidhachiisanii bobbaasan seerri isaan gaafatu hin jiru. Kanneen ilmaan Oromoo Oromiyaa guutuu keessaa guyyaa saafaa akka bineensaa ajjeesanii fi kumootaan manneen hidhaa adda addaa keessatti gidirsanii fi reebichaan qaamaa hir'isaa oolan kan isaan gaafatu hin jiru. Miidhama hangana ulfaataa TPLF ta'e jedhee karooraan ummata Oromoo irratti dalagaa jiru kan guyyaa irraa guyyatti daraan hammaachaa deemu kana dhala Oromoo ta'ee kan irraa hirrifannee fi garaan isaa ittiin gubanne ergamtoota TPLF fi leellistoota isaanii alaa fi keessaa malee ni jiraata jedhamee hin yaadamu. Mootummaa TPLF kan maqaaf mootummaa federaalaa jedhamu keessatti Oromoo bakka buune aangoo qabna kanneen jedhaniin waadaan kijibaa yeroo dhihoo as afaaniin odeeffamaa fi miidiyaa irrattis hafarfamaa ture abdii fi hubannoo dogoggoraa ummata keenyatti bulchee ture. Hojiidhaan lafa irratti kan mul'achaa jiru garuu afaan mi'aawaa qofaan Oromootti dhihaachuudhaan waadaa kijibaatiin Oromoo sobanii afaan qabsiisanii EPRDF'n akka bofaa muuxachiisuuf ijibbaata taasifamu qofa. Ilmaan Oromoo guyyaa guyyaan Oromiyaa guutuu keessatti waan mirga isaanii gaafatan qofaaf ajaja TPLF'n akka bineensaatti ajjeefamaa jiranitti dabalee kanneen dhiheenya kana 100,000 bulchiinsa naannoo Somaalee keessaa buqqifamanii dirree irratti hafaniif sababaa fi madda rakkoo jedhanii rakkoo bulchiinsa gaarii, kiraa sassaabdummaa, rakkoo kontirobaandii, hanqinni ilaalchaa fi rakkoo namoota dhuunfaa irraa madduu fi kan kana fakkaatan xibaaruun ummata keenyaaf arrabsoo guddaadha. Madaa isaatti quba dha'uu fi dhiiga ilmaan isaatti qoosuudha. Kanaaf jecha dubbiin jabduun irra deddeebinee ummata keenya hubachiisuu feenu waadaa hin dhugoomne waadaa kijibaa namoota dhuunfaas tahee qaama kamuu irraa afaan mi'eeffatamee nutti lallabamuu fi olola keessi isaa duwwaa tahe miidiyaalee adda addaa irraa hafarfamu kan diina keenya TPLF akka bofaatti deebisee muuxachiisuuf akeekkateen sobamuun haa dhaabbatu.
warra diina TPLF bakka bu'anii nu afoo dhaabbatanii fi kanneen bakka keenya bu'anii diina afoo dhaabbatan addaan baasnee beekuuf jechoota afaan isaanii irraa bahan qofa dhageeffachuu osoo hin taane hojii qabatamaa isaan lafa irratti hojjetanii nu agarsiisan qofaan haa madaallu. Mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa keenya afaan qawweetiin sarbamnee biyya teenya irratti osoo alagaan akka fedhetti nutti rorrisee nu bituu dachii fi jireenya keenya hunda irratti murteessuuf aangoo olaanaa kan qabuu fi nu ajjeesee kan nu himatu alagaa tahee osoo jiruu waa'ee nagahaa, waa'ee dimokiraasii, haaromsaa fi waa'ee warraaqsa diinagdee nutti lallabuun dhihana abjuu sooradhaanuun jecha waanjoo gabrummaa jalatti nu hidhanii umrii dheereffachuuf nu sobuudhaan alatti hiikkaa biraa hin qabu. Akeekaa fi galiin qabsoo bilisummaa Oromoo beekamaa fi ifaadha. Ummata Oromoo hacuuccaa gabrummaa alagaa jalaa baasee hiree isaa akka murteeffatuu fi mirga isaa olaanaa dachee isaa irratti harka isaa galfatudha. Hanga kana qabsoodhaan mirkaneeffatutti kan isa dhaabus hin jiru. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo 3 bara 2017. Kan caqasaa jirtan kun dhaggeeffatoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa isiniif tamsa'aa jirudha. Qophii keenya maayitirra geenyee jirra. Sagantaa keenya dabre keessatti 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa ilaalchisuudhaan marii dargaggoo lammii beenyaa waliin taasisne kutaa 2ffaa dhiyeessinee turre. Itti fufasaa akka ta'e kutaan 3ffaa akka ittaanutti dhiyaataa nu hordofaa. Fincilli qeerroo bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessaa golee maraaf finiinaa jiru kun akkuma ammatu ibsite waggoota 12 of duuba deebinee yoo ilaalle tarii akka har'aa kana deeggarsa uummataa yeroo sanatti uummanni sin faana bahee akka ammaa kanatti wareegama baasuu golgda'uuf golgaa namaa gochuu waan barbaachisaa ta'e nama cinaa dhaabbachuu irratti qooda hamma har'aa gumaachaa jiru kana hin gumaachne ta'a dhugaadha wareegama booda kunoo har'a sadarkaa kanarra geenyee jirra. Sadarkaa kanaan gahuu keessatti akkuma atuu jette jaarmaya akka dursu akeeka sana fudhachiisudha. Addi bilisummaa Oromoo kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti qooda qabaachuu fi kallattiidhaan ajaja yookaan immoo fincila kana labsuu keessatti warreen seessanii fi warreen lakkii adda bilisummaa Oromoo miti jedhanii qeerroo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gargar baasuudhaaf yaadan akkuma diinni uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gargar baasuudhaaf yaadu warreen yaadan ni jiru. Olola bifa kanaan deemaa jiru kana maal jettaan akkamittiin ilaalta haala qabatamaadhaan biyya keessa ture waliin wal bira qabdee oguu ilaalta akkamitti ibsita? Jalqabaa dhaabaa fi bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo walirraa adda baasuu yaaluun mataan isaa dogoggoradha. Gama biraatiin immoo haqni hin haalamu. Waan keessa dabare tokko waan uummannis wareegamatti kaffale tokko waan sirnaan gad dhaabbate tokko har'a lamaa kaanee haquu hin dandeenyu. Kun dogoggora. Wanti nuti sirnoota hayyoota habashaa wajjin walitti ittiin wal dhabnu keessaa ta'u kanadha. Dhugaa haaluu irrattidha. Dhugaan hin haalamu jallachuus hin qabu. Seenaanis akkuma kana dogoggoraan haqaaqamuutti hin qabu. Sababni isaa dhalootatu itti miidhama gara fuulduraatti. Adeemsa akkasii yaaluun hunda keenyaaf dogoggora. Warreen akka kanattiin lakkii kun akkas miti yoo jedhanii kan yaadan yoo ta'e kaleessa keessa hin turre yoo ta'e isaaf dogoggora ta'uu danda'a. Qaama keessa ture uummataaf garuu dogoggora miti. Kanaaf waan uummanni sirnaan beeku tokko waan uummanni sirnaan hordofaa jiru tokko har'a bifa jallisanii uummataaf jaarmiyaa adda baasuudhaan walirraa dhiibuudhaan yaaliin godhamu deemee kufaatii fida malee injifannoo uummataa argamsiisuu hin danda'u. Kanaaf wanni kun dhaabbatamee itti yaadamuu qaba. Sirriitti itti yaadamuu danda'uutu jira. Waan ollaa keenyaa dhaalle kana aadaa ollaa keenyarraa dhaalletu jira yoo ta'e waan kana hundumaa lafa buufne duudhaa Oromootiin deemuun baha qabu faqa galchine deemuun baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko irraa qabsootti jira taanaan
adda bilisummaa Oromoo nama qabsootu jiru tokko waan ni jajjabeessa ni deggera cina dhaabbata amma humna isaatti malee waan biraa irraa barbaadu dhugaan qabsoo keenya keessa jiru kanadha. Kanaaf haala amma jiru kana keessatti jeequmsaaf burjaajii uumuun barbaachisaa miti jechuudha qaama kamirraayyuu. Waan dhugaa ta'e tokkoon uummatatti deemuu uummatatti dubbachuun itti gaafatamummaatu nurra jira. Itti gaafatamummaa kana qaamumti kamiyyuu bahuutu irra jira yaada jettu kun qaba jechuu barbaadan. Egaa waanuma haala amma deemaa jiru wal qabsiisee immoo gaafin biraan si dhiyeessuu barbaade. Haaluma amma deemaa jiru sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaatu biyya keessaa deemaa jira. Hiriirri waamamee hiriira san irratti Oromiyaa goleelee hunda keessaa namni fincila bal'aa gaggeessaa jira. Akkasuma inuma poolisiin Oromiyaas cinaa dhaabbatee gargaarsaaf yookaan deeggarsa gochaa akka jiru namuu quba qaba. Fincila deemaa jiru kanaan diinatu yaamee warreen jedhan ni jiru. Akkam jetta isa kanarratti yookaan maal jettaan namoota yaada akkasii kaasaniin akeeka diinaa warra qabattu alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee deemaan ni jira gama tokkooni. Fincilli kun diinaan yaamame kanaafuu hiriira hin bahinaa fincila hin gaggeessinaa diinarratti warreen jedhan ni jiru. Uummanni dideetuma fincila isaa finiinsuu itti hafuufuuyyuu malee maal jettaan? Sila kaaseera warraaqsa kana keessatti hirmaattota jira, itti makamtoota jira, akkuma kanas immoo kan gidduudhaan lixutu jira jechuudha jalqabeen ture. Hirmaattonni uummatadha. Uummanni waan itti amane kan inni itti bahu. Har'a keenya uummata Oromootiin akka gowwaatti haalootiin qabnu yookiin immoo akka uummata waan tokko utuu hin beekin gowwummaadhaan yookiin jalgummaadhaan waan tokkotti taa'ee ta'ee wareegama uummata wareegama kaffalu miti uummanni Oromoo. Uummanni Oromoo siyaasaan biyya sana keessatti uummata saba kam caalaayyuu uummata bilchaatedha. Saba kam caalaayyuu uummata bilchaatee qabsoo gaggeeffataa jirudha. Qabsoo kanaanis immoo dinqisiifannoo adda addaa horateera. Dhugaan jiru kanadha. Uummata kana har'uma goonfamee uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu kun diinaan goonfamee meeshaa diinaa ta'ee falmii gaggeessa jechuun xiqqoo qaaniidha. Isa kana ittuma qaanuutu nurra jira gama kiyyaan. Gama biraatiin dogoggora akkasii uumuun barbaachisaa miti. Gaaffii uummataa sirriitti uummata dhaggeeffachuutu nurra barbaachisa. Yeroo kam hundumaayyuu uummatatti amanuutu nurra jira. Waan uummanni godhutti amanuutu nurra jira. Nuti ilmaan uummataati. Uummata sana keessaa baane. Uummatatu nu keessaa bahe miti. Qabsoos uummata sanarraa dhaalle. Uummatatu qabsoo irraa dhaale miti. Kanaaf waan uummanni godhutti amanuun barbaachisaadha. Waan uummanni godhu fudhachuun dirqamneeyyuu fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Dogoggora akkasii uumuutu hin qabnu. Haga dandeenyatti wanti nurraa eegamu inni waan uummanni godhu kana uummata cina dhaabbannee bakka diinni dogoggorsutti diina sana balaaleffachuu, diina sana saaxiluu fi diina sana dhaabuutu nurra jira malee guutummaa guutuutti hiriira diinaa, qabsoo diinaa wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Diinni ofirratti qabsoonni gaggeessu hin jiru. Amma inumaayyuu diina keenya sadarkaa diinni keenya deebi'ee dorka duraan nu haleelaa ture. Deebi'ee immoo sadarkaan ofirraa ittisuu golatti ol gashinee sadarkaan ofirraa ittisuu irra geenye jirra. Haala kana keessatti wanti kun bifa kanaan ilaalamuutu irra jira jechuu barbaadeta. Egaa dhaabni jalee wayyaanee kan wayyaaneedhaan bixxilamte OPDO'n jidduu kana akka waan imaammata jijjiirtee fakkeessitee tokkummaa Oromoo lallabuu fi waa'ee mirga Oromoo dubbachuun irra deebi'ee dhagahamaa jira. Kanarratti maal jettaa? OPDO'n dura dhaabbate jechuun wanti ifa ta'uutii qabu. Warraaqsa kana galmaan gahaa jechuu miti. Uummanni keenya asirratti eeggannoo mataa danda'u eeggannoo mataa isaa qabaachuuti qaba. OPDO'n qaama warraaqsaa ta'ee hin beeku. OPDO'n qaama warraaqsaa ta'ee hin beeku. Qaama warraaqsaa ta'ee gara fuulduraatti immoo qaama warraaqsaa ta'ee qabsoo uummata Oromoo gaggeessuu hin danda'u. Sababni isaas sagantaa fi akeeka ittiin qabu. Akeeka OPDO'n itti ijaarame mootummaa Ihaadegiin waliin bulchuudha. Akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaa dhugoomsuudha. Akeekni kun baay'ee walirraa fagoodha. OPDO'n sagantaa jijjiiruu hin danda'u. Sagantaan kun yoo Ihaadeg sagantaa mataa isaa jijjiirrate qofa OPDO'n sagantaa isaa jijjiirrachuu kan hin danda'u. Inni kun baay'ee gadi fageenyaan ilaalamuutu irra jiraata.
Tarii Opiidoo kan nuti Opiidoo yoo isheen wayyaanee mormite yoo isheen wayyaanee dura dhaabbatte jecha Oromoo dhaga'u dhiittaa Oromoo dhaga'u rooroo Oromoo dhaga'u yoo mormite nuti Opiidoo irraa xiyyeeffannoo addaan qabnu itti fayyadamuu ni dandeenya. Garuu Opiidoo itti fayyadamna jechuun Opiidoo waraasa keenya geggeessinu jechuuti. Waraasa keenya dabarsinee qaama kamiifiyyuu kennuu hin qabnu. Dhimma kana sirriitti uummanni keenya hubachuu danda'uutu irra jiraata jechuudha. Opiidoo akkamiin itti fayyadamna akkamittiin qaama qabsoo keenyaa goona wanti jedhamu tartiibuudhaan wanti jedhudha. Isa kana jaarmaan isaaf eeyyamuun itti deemuu danda'a. Haa ta'uutii garuu qabsoon keenya qabsoo bal'aadha. Sirnaan eegamuutu irra jiraata. Qaama kamiin iyyuu butamuu hin qabu. Kanaaf iyyuu of eeggannoodhaan itti deemuu of eeggannoodhaan qabsoo fi tikfachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha barbaadatan. Amma gaasa Opiidiyoodhuma kana keessa dhaabuma jalee kana keessa sabboontonni Oromoo dhugumaan saba kanaaf bifa adda addaatiin waan qooda gama isaanii gumaachan ni jiru. Poolisa Oromiyaa haa ta'u dhuunfaadhaanis haa ta'u bifa adda addaatiin kanneen qaamanuu qawwee qaban diinatti garagalchanii lolan ni jiru. Sabboontota Oromoo Opiidiyoo keessa jiran kanneen warraaqsa kanaaf qooda gumaachan hoo? Isaan gumaacha isaanii akka dhuunfaatti gumaachuu danda'u. Akka Opiidootti garuu gumaachuudhaaf baay'ee isaan rakkisa. Opiidoon sa'aatii ammaa kanatti jijjiirama tartiimoo geggeessee hin beektu. Jijjiirama tartiimoo keessa hin jirtu. Yoo jijjiirama tartiimoo geggeessee ta'e jijjiirama tartiimoo geggeesse sana ifaa ifatti himattee wayyaanee irraa adda ba'uu ishee mirkaneessuu danda'utu irra jiraata. Akkasuma hin taanetti ija shakkiitiin ilaalla. Kana jechuun garuu qaamonni quuqamtoonni Opiidoo kee ta'an iyyuu uummata Oromootiif wareegama baasan hin jiran jechuu miti. Wareegamaa jiru. Dhugaa dubbachuuf immoo yoo ta'e keessumaa poolisiin Oromiyaa eegumsa guddaa uummata keenyaaf godhaa jira. Kun kan jajjabeeffamu. Kan jajjabeeffamu qofa immoo ta'uu hin taane nutis wareegama kan inni kaffalaa turre nutis wareegama lubbuu qaamaa fi qorqalbii kan inni kaffalaa turre jijjiiramni akkasii akka dhufuufidha. Kanaaf uummanni keenya ergamtuu diinaa akka hin taane qaamni Opiidoo miyyuu haa ta'u ergamtuu diinaa ta'ee akka inni uummata keenya hin cunqursineefidha. Kanaaf karaa kamiin yoo ta'u kanatti dhufuun isaanii gaariidha. Kanatti dhufuun isaanii gaarii jechuun garuu qabsoo keenya dabarsine kennuufi miti. Inni kun amma sirriitti irra deemuutu irra jiraata jechuudha. Warroota qabsoo keenyaaf kunuunsaaf kabaja qaban nutis kunuunsaaf kabaja kennuufi barbaachisaadha. Warroota qabsoo keenya fuuldura dhaabbatanii gufuun ta'an dhiigni keenya akka dhangala'uuf akkas lubbuun keenya ijoollee keenya akka bahu warra karaa isaa kan akkuma diinummaatti isaanii rukutuun baay'ee barbaachisaadha. Kun adda bahuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Quuqamtoota Opiidoo kee ta'anii quuqamtoota uummata keenyaaf wareegama kafuudhaaf qophii ta'anii gara qabsoo keenyaatti achi dhufuudhaaf qophii ta'an kunuunsinaaf itti fudhachuu qabna. Warreen garuu didanii diinummaa sana itti dhufan diinuma wajjin rukunnee sirna sana kuffisuutu barbaachisaadha jechuu barbaadatan jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagalii baranaa ka waggaa 12ffaa kabajamuudhaaf jiru ilaalchisuudhaan mariin dargaggoo lammii beenyaa waliin taasisne kanaan hin xumuramne. Kutaa xumuraa sagantaa keenya itti aanu keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'uu gamanumaan isin beeksisna hordofuun dagatinaa. Jiruu kabajaa dhabnee tuunee saree hanqanne. Jiruu kabajaa dhabnee tuunee saree hanqanne. Ittiin gaabbinu lubbuu walabummaaf kennine. Hidhaa ajjechaa sodaaf tuubannuman deebine. Gabroomnee buluu mannaa hadhaa du'aa filanne. Bahaadiyaa Oromoo tokkummaadhaan ol ka'e. Kaabaa kibbaa Oromoon tokkummaadhaan ol ka'e. Diini ilmaan Oromoo Oromumaan lola'e. Qadiinaa yoomnu dhibee keenyaa gufuu nu ta'e. Ka'ee qabsoo muradhee harmee garaa hidhadhu. Ka'ee qabsoo muradhee harmee garaa hidhadhu. Eebbisii na dandeessii rabbuma naaf kadhadhu. Eebbisii na dandeessii mee rabbi naaf kadhadhu. Hanga mirgaan galutti ibtuu ballee milladhu. Yoon du'ee si maalakaa wala garra jiraadhu.
yondu'ee simaanataa wala garraa jiraadhu gahetaa'ee gabroomsa afaanii kaawwaan simadhu ndafachaan boraafadha bosonuu waa elfadhaa hangaan mirgaan galadhu ndafachaan boraafadha bosonuu waa elfadhaa hangaan mirgaan galadhu kubuusni awwaalanna madoosni wallaalanna qabsoon teenya laaffattu hanga dhumaatti kufna kufuni awwaalanna madoosni wallaalanna haara fudhannu qabsoorra hanga dhumaatti kufna gobarriin jeete giltaata gamatti diinni diinaaf jeese lafatti saree hanqanne ittiin gaabbinu lubbuu walabummaaf kennine hidhaa ajjechaa sodaaf tuubannuman deebine gabroomnee buluu mannaa hadhaa du'aa filanne baadiyaa Oromoo tokkummaadhaan ol ka'e kaabaa kibbaa Oromoon tokkummaadhaan ol ka'e diini ilmaan Oromoo Oromumaan lolee hadiinaa yoom nu dhibee keenyaa kufuu nu ta'e ka'ee qabsoo fudhadhee harmee garaa hidhadhu ka'ee qabsoo fudhadhee harmee garaa hidhadhu eebbisii na dandeessii rakkuma naaf kadhadhu eebbisii na dandeessii mee rabbi naaf kadhadhu mirgaan galutti ballee milladhu yoon du'ee simaanataa wala garra jiraadhu yoon du'ee simaanataa wala garra jiraadhu gahetaa'ee gabroomsa afaanii kaawwaan simadhu ndafachaan boraafadha bosonuu waa elfadhaa hangaan mirgaan galadhu ndafachaan boraafadha bosonuu waa elfadhaa hangaan mirgaan galadhu kubuusni awwaalanna madoosni wallaalanna qabsoon teenya laaffattu hanga dhumaatti kufna kufuni awwaalanna madoosni wallaalanna haara fudhannu qabsoorra hanga dhumaatti kufna Egaa dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraa qophiin sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan waliigalaa kanumaan raawwatee jira. Nu faana bu'uudhaan qophii keenya hundumaa hordofuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaatti injifannoo uummata Oromoof.